Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagaa fi kabajni jaalalli hunda keessan bakka jirtanitti naga'u kaan maaster keessa seennaa. Ergaa kaan maaster keessa seennee walakkaa kana filannaa, achi booda as filannaa. Sana booda miidiyaa bakka jedhu filannaa. Bakka viidiyoon keenyatti waraabame dhaqnaa. Viidiyoo keenya fudhannee viidiyoochi haala kanaan waraabame. Okay. Ni caqasnaa. Okay, silkii kaasee taa'eera. Fuuldura kana dheeressuu gabaabsuu ga'ee keessanii fakkeenya asirraa yoo kaaftan gaariidha. Okay. Ola'ee qabeera. Duuka gadi ni ilaallee ola'eetuma ka'ee jumatti ilaalan akka waan achi jiru. Okay. Erga kanaas buusiyeedha harkaan gadi dhiyaata keessee gadi buusee jechuudha. Lafa fuudhee itti gammadee akka waan lafa achi ture agarsiisee xumure jechuudha. Viidiyoon kana dudduubatti wanti biraan jiru. Erga kanaas amma kallattumaan bakka olaamee inni hawaa jirutti akkana bunnee bakka kana rukunnee eddee kanatti rukunnee screenshot goonee footoo irraa kaafne. Erga sanaas bakka kana rukunnee bakka kana rukunnee eddee kana rukunnee bakka lamatti kunna. Erga sanaas isa kana kooppi goonee gara gadiitti kooppi goonee lama guuteera. Erga lama guutee isa kana xiqqoosii akka guddifnee akka inni gadi mul'anne amma erga kanaas xiqqoosii bakka caafii eddee kana fiixee kana qabne akkana dheeressina bichuu wayii sii gadii kan isa gadii xiqqoodhuma ishee akkana dheeressine achi booda hammas ol deebifnee hanga eddee hammaatti walqixxee bakka inni walqixxee nu dhufutti bakka kanatti bakka maqas rukunnee viidiyootti isii gadi bakka lamatti kunna. Erga bakka lamatti kunne isa gara gadii kana kooppi goone kana isa kana ni gumna. Erga gumnee booda hamma viidiyoo isii gabaabduu kana akkana bunna. Gara dudduubaatti akkana bunna. Erga kana boonee booda fuuldura kana amma tirfii ta'etti kunna. Amma kanatti kunna. Asiis dudduubaas hanga tirfii ta'etti kunna. Hanganatti kunna. Erga kanaas kallattiidhaan okkee walakkaa qabannee gara footoo hamma buufanne miicuutti deemna. Aappii kana qabaachuu isin barbaada. Kana buufattanii yoo kana hin qabnes kunis hin ta'a. Aappiin kunis hin ta'a. Jijjiiragaa aappiin kana hojjetu sinuun beektan jedhee yaada. Aappii kana buufattanii erga kanaas keessa seentanii bakka maqasii kana rukuttanii footoo hamma screenshot gootan fiddanii kunooti akkana walitti buttanii xiqqeessitanii raasitti gootu. Achi booda bukkee kana kan akkana gootanii naannessitanii eeggattanii akka inni wanta hin balleessine akkana gootanii guutuu isaa naannessanii achi booda next gadi buufatanii erga gadi buufattanii booda okkee rukuttanii gara aappii isaa ammaatti deebitu gara kaan maasteritti. Okay. Amma ergaa dhuftanii booda bakka kanatti akkana dhuftanii dhaxxanii viidiyoo isaa amma footoo isaa amma dhaxxanii fiddan isaa amma miiccitanii kaatan kunooti dhannee fudhannee dhufnaa. Erga finnee haala kanaan wal qixxeessinee bakka kanatti akka inni walirra bu'utti ni goona.
Hamma kan walirra tokko kan finne. Okay. Amma fakkeenyaaf walakkaa kanatti xiqqoo hin gabaabbatee hayyee dudduuba kana immoo bakka eddee kanatti akka harkaa wal qixxeetti akka harka gadi buusutti itti madaallattanii viidiyoo isiin jalqabaa gabaabduttiin sila isiin nu iskiriin irraa kunne kunooti viidiyoo itti isii kana finnee asitti itti jaballe. Okay. Gadi buuteetti viidiyoo isii kam viidiyoo isii walakkaa kanaa citte la si walakkaa kana lamanii cittetu walakkaa kana lamanii cittetu dudduuba kana dhuftee gara dudduuba kanaatti akkana dhuftee as seeftee jechuudha. Amma gaa asitti qabeera ilaaleera buuseera jechuudha. Akkasiin ulfaadhaa galatoomaa fayyaataa nu jajjabeessuun dagatinaa isin jaallannaa ekispoortii gochuun egaa asiin ekispoortii gootanii yoo kaan maastar keessatti kan ta'e bakka kana dhukkubnaan ekispoortii isinii ta'eera galatoomaa ulfaadhaa.